Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota abdiyaa bakkam jirtan nagaa fayyaa keessanii. Har'a barnoota gabaabaa tokko isinii qabadhee dhiyaadeetiin jira. Keessattuu warra Samsung screenshot isin dararre moggaa lamaan qabdanii kaafattanii. Fakkeenyaaf amma jawaala yeroo hedduu yoo kaniif screenshot kaaftan taate yeroo moggaa lamaan qabdan jawaalillee ni goddaama. Akka jawaalilleen hin goddaamne haaluma karma gabaabaadhaan gubbumarra tuyxanii screenshot akka kaafattanii isin garsiisa. Sirriitti na hordofan isin jaa hanga dhuma viidiyoo tiyyatti sirriitti na hordofaadha. Play Store seentanii Play Store eega seentanii go screen jettanii itti barreessitanii fakkeenyaaf akkanatti go screenshot amma fakkeenyaaf ani waan duraan buusee jiru fakkatti naa dhufa go screenshot jecha jiru hanga kanatti barreessitan barreesseetiin isin garsiisa. Go screenshot gootanii itti barreessitanii san booda search gootanii yeroo kana search gootanii jala kanatti isinii dhufa inni isa kana isinii dhufa isa kanarra dhoytanii jechuudha. Akkanatti isa kanarra dhoytanii yeroo akkanatti isarra dhoytanii inni download isinii je'ee eegee isinii bu'ee boodaan waan hin buusee jiruuf seeneetuma isin garsiisa. Open godhee seeneetiin isin garsiisa. Yeroo akkanatti open gootanii haala kanatti isinii dhufa. Xiqqoo ni obsitanii fi hanga isinii banamuuti dhiifamaa daayaatu dhufe. Yeroo akkanatti isinii dhufe tana ni bantanii tana lamaan qofa bantan isii lamaan tana qofa bantanii ta jalaa tana on gootanii ta gubbaatis on gootan ta gubbaatii fi ta aakhira jalaa hin tuyxan jara lamaan walakkaa kana qofa bantanii jechuudha. Tanas on gootanii tanas on gootan san booda dhuftaniiti start gootan. Wannin irra deebi'ee isin himuu barbaadu yeroo isin start kana gootanii fakkeenyaaf inni kan isin duraa kutu taate ammallee yeroo screenshot kaafachuu feetanii gad deebitaniituma start marra takka gootanii inni nu gubbaa irratti isinii beeta. Amma fakkeenyaaf start godheetiin isin garsiisa. Sirriitti na hordofaadha. Start godheetiin jira akkana dhufa start na akkanatti dhufaa jechuudha. Waggaa akkanatti isinii dhufe ni bantanii fi allow permission kan jiru kana ni bantanii fi san booda irraa deebitanii dhiifama akkanatti irraa deebitan san booda yeroo akkatti irraa deebitanii inni gubbaa tanarra isinii ta'a jechuudha. Akkanatti haala isin gartan kanaanii gubbaa tanarra isinii ta'a bakka feetan geeffachuu dandeessanii yoo feetanis fiddanii jala kana kaa'attanii yoo feetanis fiddanii gubbaa tana kaa'attanii bakkuma ifiin feetan kaa'attanii jechuudha. Moggaa bakka ifiin feetan kaa'attaniiti screenshot yoo kaasuu feetanii isuma kana kilik gootan inni gubbaarra ta'a yeroo hunda start eega gootan booda gubbaa tanarra ta'a. Marraa silaa waan screenshot godhuu feetan taate YouTube ta'us WhatsApp ta'us footoo ta'us waan fedhe hoggaa ta'u isumarra kilik